Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraa Moqaadishoo gahuu dura haleellaa moortaaraa yaalamuu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa gabaasan. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerraa gara oduutti dabarra. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dameelee kaargoo fi loojistiksiin badhaasa 2 injifachuun himame. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa geejjibsiisuun damee tajaajila fe'umsaa meeshaalee wal'aansaa fi tajaajila fe'umsaa filatamaa Afrikaa ta'uun badhaasa 2 argateera. Badhaasni Aviation Achievement Awards jedhamu irraa kennameef kun guddinaaf kalaqaaf tajaajila addunyaa sadarkaa isaa eeggatee maamiltootaaf dhiyeessuuf kutannoo qabu kan agarsiisu ta'uu daandiin qilleensichaa ibseera. Bakka ga'iinsa fe'iinsa meeshaalee isaa bal'ifachaa deemuun isaas dorgomtummaa sadarkaa addunyaatti qabu cimsee akka itti fufuu dandeessisu ta'uu eereera. Balallii fe'umsaa babal'isuu hordofee sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'ee akka itti fufuu kan dandeessisu ta'uus akeeka jedhaniiru. Sagantaan guduunfaa dorgommii ispoortii humna qilleensaa Itiyoophiyaa gaggeeffame. Sagantaa guduunfaa wal dorgommii ispoortii guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa 129ffaa sababeeffachuudhaan gaggeeffame. Waldorgommicha humna qilleensaan guyyootaan 15 darbaniif gaggeeffamaa akka ture kan himamuu fi saganticha tapha kubbaa miilaan, kubbaa saaphanaa fi wadaroo harkisuudhaan guyyaa har'aa xumuramuus ifa godhaniiru. Sagantaa guduunfaa dorgommichaa irratti ajajaan humna qilleensaa Itiyoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dabalatee hooggantoonni komaandoo fi humna qilleensaa hedduun argamaniiru. Guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa 129ffaan mata duree Adwaa injifannoo uummattoota gurraachaa jedhuun sagantaalee garaagaraatiin kabajamuu itti fufeera. Guraandhala 24 irraa eegalee namni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa hin qabne tikeettii baaburaa Itiyoo Jibuutii murachuu akka hin dandeenye waldaan aksiyoonaa baabura Itiyoo Jibuutii ifa godhe. Waldaan aksiyoonaa baabura Itiyoo Jibuutii imaltoonni guraandhala 17 bara 2017 irraa eegalee tikeettii imalaa argachuudhaaf guutumatti karaa dijitaalaa akka taasisu ibsee ture. Adeemsa tikeettii onlaayiniidhaan murachuu guyyaa 2 dura kan jalqabsiise yommuu ta'u tajaajilicha argachuudhaaf waraqaa eenyummaa faayidaa dirqama gochuu isaa waldichi beeksiseera. Hojii beeksisaa hojmaataa waan tureef waraqaa eenyummaa faayidaa dirqama haa ta'u malee torbaan kana haala adda ta'eef namni itti fayyadama irratti hanqinni waan jiruuf tikeettii imalaa muraa jirra jechuunis kaasaniiru. Ta'us torbaan dhufu wiixata irraa eegalee waraqaa dijitaalaaf faayidaa malee tikeettii baaburaa argachuun akka hin danda'amne eeraniiru. Kaffaltiin teeleebiriidhaan akka ta'uu fi tajaajilicha argachuudhaaf maamiltoota biyya keessaa fi lakkoofsa galmee faayidaa akkasumas imaltoota alaaf ammoo paaspoortii fayyadamuun tikeettii argachuu ni danda'an jechuun kaaseera. Gatiin tikeettii imalaa irra deebiidhaan daballiin akka hin jirres kaasaniiru. Muummeen Ministeera Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraa Moqaadishoo gahuu dura haleellaan moortaaraa yaalamuu miidiyaaleen gabaasan. Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gara Somaaliyaa wayita imalan buufata xiyyaaraa Adan Adee gahuu isaanii dura buufatichatti haleellaan moortaarii tokko raawwatamuu Rooyiters gabaaseera. Rooyiters namootaa fi miidiyaalee wabeeffachuun akka gabaasetti magaalaa Moqaadishoo keessa eegumsi cimaan jiraatullee yoo xiqqaate moortaariin tokko buufata xiyyaarichaa haleeluu himeera. Dhimma kanarratti miidiyaaleen Somaaliyaa ammoo muummicha Ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad achi gahuu dura haleellaan moortaarii gara buufatichaa dhukaafamuu gabaasanii wayita moortaariin tokko buufaticha keessa bu'u Pireezidaantii Hasan Sheekh Mohaammed fi warroonni kutaa VIP buufata xiyyaaraa san keessa turan jechuunis himameera. Miidiyaan Tarkii Anaadooluu jedhamu maddeen isaa wabeeffachuudhaan akka gabaasetti moortaariin dhukaafaman gariin dhiheenya buufata xiyyaaraa Adan Adee jedhaman biratti kan ta'ee fi miidhaan qaqqabe jiraachuu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti wanti beekamee jiru jechuun gabaasaniiru. Waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallattaa'e Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti muddama jamaa uumee ture ji'oota dura jaarsummaa Tarkiin furmaata argachuun biyya san keessatti yeroo jalqabaatiif erga muddamni kun uumame muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa daawwiif dhaqaniiru. Daawwannaa kana booda muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haasawa taasisaniin humna guddaa guddina keenya waloodhaaf fayyaduu dandeenyu qabna jechuun dubbataniiru. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad kamisa kaleessa daawwannaa hojii Somaaliyaatti wayita gaggeessanitti humna guddaa keenya kan waloo keenyaaf fayyaduu danda'u qabna qeenxeedhaan guddachuu hin dandeenyu jechuun walta'iinsa naannichaa murteessaa akka ta'e himan. Gaanfa Afrikaa qabeenyaan kan badhaate lafa gabbataa qabu bishaan uumamaa fi qabeenya humna namaa kan qabu osoo jiru nyaataa fi dhugaatiidhaan of danda'uu dhabuu keenyatti
rakkoo mataa keenyaati jechuunis kan kaasan muummichi ministeeraa walitti hidhamiinsa naannawaa galma keenya waloo dhugoomsuudhaaf baay'ee kan fayyadudha jechuunis dubbatan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad erga daawwannaa hojii isaanii kana ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti baasaniin mariin pirezidaantii Hassan Sheikh Mohamud waliin taasisan dhimmoota ijoo akka nagahaaf tasgabbii fi diinagdee akkasumas dippiloomaasii fi hojiilee misoomaa bu'uuraa waliin ijaaruu danda'an irratti akka walii galanis himaniiru. Yoo waliin dubbanne egeree cimaa fi abdii ifaa qabaanna walta'iinsa naannawaa murteessina kana dhugoomsuuf Somaaliyaa wajjin dhugatti hojjechuu qabna jechuunis kaasaniiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanii ibsa waloon baasaniin faayidaa waloo biyyoota lamaanii fi michummaa isaanii cimsachuu akka qaban kutannoo qabaachuu mirkaneessaniiru. Hariiroo cimaa seena qabeessa biyyoota kanneen lamaanitti uummata lamaan gidduu jiruu fi daangaa walitti isaan fidu hubachuun gaggeessitoonni kunneen karaa hariiroo dippiloomaasii, diinagdee fi tumsa hawaasummaa cimsuun wal amantaa guddisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Daawwannaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad Somaaliyaatti taasisan ilaalchisuun miidiyaaleen biyya keessaaf ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximaatewos hariiroon biyyoota lameenii gama hundaan jiru caalatti cimsuudhaaf kan kaayeffatedha jedha. Waliigaltee Ankaaraatiin booda rakkoon jiru mariidhaan fala argataa akka dhufee fi hirmaannaa Itoophiyaa nageenya Somaaliyaa kabachiisuu keessatti qabdu bifa jabaateen qabatamaan kan argamee jiruu fi haalota walitti dhiheenya keenyatti jiru hariiroo gama diinagdeetiin jiruu fi karaa siyaasaatiin jiru cimsuudhaaf daawwannaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad kun baay'ee bu'a qabeessa ta'a jennee eegna jechuunis dubbateera. Daawwannaan ministeera muummee kun gama marii hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru gara duraatti turee fi ji'oota muraasa dura kaasee gaggeeffamaa jiru ta'uu ibsi waloon biyyoonni lamaan baasan ammoo ni agarsiisu. Kana malees ibsa waloo baasaniin nageenya cimsuuf naannicha keessatti tasgabbiin akka jiraatu gochuuf waliigaltee humna raayyaa Somaaliyaa, humna raayyaa ittisaa Itoophiyaa gidduuttis irratti mari'atamee ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa kaleessa Moqaadishoo yeroo galanitti simachuuf Moqaadishoo keessatti qophiin guddaan taasifamaa tureera. Waliigalteen daldala UK fi US taarifni hanga hin barbaachifnetti deemuu danda'a jedhame. US fi UK gidduutti waliigalteen daldalaa baay'een saffisaan taasifamuu danda'a jedhan pirezidaantii Doonaald Tiraamp ibsa waloo muummicha ministeeraa UK Sir Keir Starmer waliin kennaniin. Haasawa daawwannaa ministeera muummee Starmer White House'tti taasisan irratti dubbateen UK waliin daldalli taarifaa yookaan qaraxaa malee jiraachuu danda'a jechuunis kaasaniiru. Tiraamp erga gara aangootti dhufee michoota biroo waliin daldala taasifamurraa qaraxa yookaan taarifa akka ka'u akeekkachiisaa turuun ni yaadatama. Daawwannaa ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer US'tti taasise kun dhimma waraana Yukureen ilaalchisuus Tiraamp irratti dhiibbaa taasisuuf akkasumas dhimma daldalaa irratti dubbachuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bara aangoo isaanii keessatti murteessaadha jedhameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jala bultii White House'tti marii taasisuuf jiranitti pirezidaantii Yukureen Volodymyr Zelenskiin kabaja guddaan qaba jechuun dubbate. Pirezidaantiin Tiraamp kanaan dura pirezidaantii Zelenskii abbaa irreeti jechuun kan haasa'aa turee fi dhiifama gaafata jedhamee kan gaafatame akkasittiin jedhee hin amanu jechuun deebiseera. Ammoo Zelenskiin baay'ee goota jechuunis itti dabalee kan jaje yoo ta'u, Tiraamp kana kan dubbate erga ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer waliin haala waraana Raashiyaa fi Yukureen dhaabuun danda'amu irratti waliin dubbatanii boodaadha. Pirezidaantii Tiraamp jimaata har'aa Zelenskii waliin marii gaarii qabaanna jechuun tilmaameera. Kana malees carraaqqiin nagaa buusuus saffisa hanga barbaadamuun deemaa jira jechuunis itti dabale. Mootiin Morookoo Iida irratti hoolaan akka hin qalamne jechuun dhorkaniiru. Mootiin Morookoo Muhammad Jahaffaan lammiileen Morookoo ayyaana Iidal Adhaa dhufu kanatti lammiileen hoolaa akka hin qalanne dhorkaniiru. Sababni kun ammoo hongii hamaa waggoota torban darban mudaterraa kan ka'e hanqinni hoolaa fi re'ee mudachuu mala jechuun sodaa qabaniin ta'uus ifa godhaniiru. Haa ta'u malee Morokootti lakkoofsi hoolaa fi re'ee dhibbantaa 38 gadi bu'eera kan jedhan mootichi gatiin foonis qaala'eera. Kanarraa ka'uun biyyattii keessatti hoolota 100,000 ol Awustiraaliyaa irraa galchuudhaaf karoora qabaachuus bara kanatti akka hin qalamne garuu kaa'ee jira. Abbaan mootii Muhammad Hassan lammaffaanis bara 1966 sababuma wal fakkaatuun waamicha hoolonni akka hin qalamne dhiheessee tureetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun ammaaf isiniif qabanne kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.